Tole nagaan abbaa biraa ta'e hunduma keessaniif haa ta'u jechuun barbaada. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyoon bira ture wanti hunduu isumaan ta'e waan ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokkollee hin jiruudha. Irra deebi'uudhaan maatii Waaqayyoo nagaan abbaa biraa ta'e karaa Kiristoos Yesuus har'as hunduma keessaniif haa ta'u jechuun barbaada. Waaqayyoo wanta guddaa nuuf godhee waggoota lamaan darban keessatti gamoo galma waaqeffannaa guddaa ta'e Waaqayyo nuuf ijaaree eebbisiisuudhaaf guyyaa murannee waxabajjii 12 kaasee haga 15tti yoo Waaqayyo jedhe yoo jiraanne namoota hedduudhaa wajjiniin iddoo kanatti Waaqayyoon galateeffachuudhaaf haal duree jiru hundumaa xumurree jirra. Maatiin Waaqayyo kan nu jaallattan Waaqayyoon kan jaallattan mana Waaqayyo kana kan jaallattan hundumti keessan biyya keessa kan jirtan maatiin Waaqayyo jaallatamoon guyyaa kanatti nu cinatti argamuudhaan Waaqayyo isa yeroo gabaabduu gidduutti wanta nuti akkas jennee dubbachuu hin dandeenyu waan nama afaan nama qabachiisu waan guddaa isa nuuf hojjete Waaqayyoon nu waliin akkasin galateeffattan gamanumaa waamicha isiniif gochuun nuuf. Kanaaf gaafa waxabajjii 12 kaasee haga 15tti sagantaa sababii eebba gamoo kanaatiin wal qabatee sagantaa bal'aa fi baay'ee guddaa ta'e kan Waaqayyoon irratti waaqeffannu, kan Waaqayyoon irratti kadhannu, kan Waaqayyoon irratti waammannu sagantaa bareedaa qopheessinee jirra. Kanaaf maatiin Waaqayyo jaallatamoon guyyaa kanatti nu cinatti argamaatii nu wajjiniin Waaqayyoon kadhadhaa, nu wajjiniin Waaqayyoon waaqessaa nuuf galateeffadhu isiniin jechuun barbaada. Tarii akkuma karaa garaa garaa beeksifamaa jiru namoota iddoo garaa garaatii dhufanuuf namoota dursa bilbilanii toora bilbilaa argataniif Laqamtee irraa konkolaataan keenya jira. Finfinnee irraa namoota ka'aniif konkolaataan qophaa'eera. Naannoo godina Jimmaatiif Jimmaadhaa kan dhufaniif Jimmaa irratti konkolaataan qophaa'eera. Godina Ilubaaboor Mattuu irratti qophaa'eera. Kanaaf namoonni naannoo sana jirtan dursitanii bilbiluudhaan gara kana dhufuudhaaf haal duree jiru yoo mijeeffattan isin fudhachuudhaaf haala mijeessineerra jechuudha. Waxabajjii 12 hanga 15tti nu cinaatti argama. Guyyaan sun guyyaa Yesuus Kiristoos magaalaa Beddellee irratti akkaataa ajaa'ibsiisaadhaan ol jedhee mul'atudha. Fagoo kan jirtan jaalleewwan keenya, firoottan keenya, maatiin Waaqayyoo hundi keessan hin hafinaa guyyaa sana walii wajjiniin Waaqayyoon ol qabnaa. Waaqayyoo isin eebbisu, isin jaallannaa, isin eegnaa, eebbifamaa nagaan nu kottaa.